nagaan isinii ta'u. Nagaan Hallelujah. Har'as Waaqayyo carraa akkasii nuuf kennee immoo waliin dubbii Waaqayyo akka dhageenyuu fi guyyaa gaarii amma nu waan kenneef maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Gooftaaf baay'ee gammada. Nama duratti haasa'uudhaaf sodaan qaba. Garee namoonni irratti argatan jiraachuu dandeessu. Yookaan immoo isinitti fakkaachuu danda'a. Garuu ammoo gargaarsa Waaqayyootiin garuu har'a geera. Amma somaan ta'u. Yeroo xinnoodhaaf na dhibbisaa sababii na dhiisa. Fuula namaa duratti ba'uudhaaf sodaan qaba garuu Waaqayyo immoo sodaa qoratti mo'aadha. Humna qaba waan ta'eef gooftaan na gargaara karaa hundumaa. Har'a dubbii Waaqayyo walii wajjiniin akka barannu kan hin barbaade Waaqayyo dabarsee siin kennu yaada irratti dubbachuu barbaada. Hallelujah. Waaqayyo dabarsee siin kennu. Mee nama simbira taa'uuni Waaqayyo dabarsee siin kennu jedhaan. Hallelujah. Waaqayyo yeroo hundumaa si eega jedhaan immoo. Hallelujah. Galanni Waaqayyo fedha. Dubbii Waaqayyo keessaa nan dubbisaa macaafa Saamu'eel isa duraa boqonnaa 23 lakkoofsa 14 irraan dubbisaa. Gara dhuma isaarraan dubbisaa. Lakkoofsa 14 gara dhuma. Isa duraa Saamu'eel andanyaa Saamu'eel 23 lakkoofsa 14 akkas jedha. Saa'ol guyyaa hundumaa Daawitin hin barbaada ture. Waaqayyo garuu dabarsee harka isaatti isa hin kennine. Karaa Waaqayyo. Galanni ulfinni jajamu galateeffamu waaqeffamu siif sagadamu bara baraan yeroo hundumaa sifata Waaqayyo keenya. Si galateeffannaa nuuf gulundugo carraa kana nuuf kennite immoo akkas waaqeffannuuf akkas galateeffannuuf akkas waammannuuf siif akka bitamnuuf waan nu gargaarteef galanni siif ta'u. Amma immoo yaa Waaqayyo dubbii keessa jiraataa wanti nu barsiisi. Dubbiin kee dhugaadha. Dubbiin kee yaa Waaqayyo humna hojjetuuf keessaa qaba. Jireenya keenya sirreessuudhaaf hin danda'a. Haala keenya sirreessuudhaaf hin danda'a. Yaa Waaqayyo wanti namaaf hin danda'amne hundumtuu siif hin danda'ama. Har'a kottuutii dubbii keetiin jireenya keenya hojjetu. Jireenya keenya qajeelchi. Gooftaa hafaa bara keenyaa irratti mo'atu. Waaqayyo gooftaa anaanis na gargaari. Sammuu kootiin yaadii afaan kootiin dubbadhu. Natti fayyadami yaa Waaqayyo. Dubbii keessa jiraataa yoo ati nama gargaarte malee namni dubbachuu hin danda'u. Dubbii keessa qulqulluu yaa Waaqayyo gargaarsa keetiin malee namni dubbachuu hin danda'u. Kanaaf na gargaari. Waaqayyo koo dubbii kee immoo dhageenya akkatti jiraannuuf nu gargaari. Dhageessi duwwaa akka hin taane. Yaa Waaqayyo namni sun dubbii Waaqayyo dubbata garuu ittiin jiraatu akka nuyi hin jenne. Yaa Waaqayyo namni suni Waaqayyoof hojjetti mana Waaqayyo deemti garuu ittiin jiraatu akka nuyi hin jenneef dubbii keetti akka jiraannuuf jireenyi keenya akkasii nu ta'uuf maaloo nu gargaari. Nuyi fedhii qabna yaa Waaqayyo akkati jireenya keenya hojjettuuf akkati duratti mootuuf ati garuu nu gargaari. Kana gootaa maqaan kee eebbifamu. Maqaa Yesuus Kiristoos gooftaa keenya. Ameen. Hallelujah. Ameen. Waaqayyo dabarsee siin kennu. Hallelujah. Saa'ol guyyaa hundumaa yeroo mootii ta'ee ture jechuudha. Mootii Israa'el isa jalqabaa ture namni Saa'ol jedhamu. Waaqayyo Israa'el irratti isa moosise iddoo gadaanaadhaa fuudhee iddoonni iyyaannee fuudhee Waaqayyo iddoo ulfinaa isa kaa'e. Namni kuni garuu yeroo inni dubbii Waaqayyoo dhaga'uu didee Waaqayyoof abboomamuu didee Waaqayyoon kabajuu dhiisee Waaqayyoon isa hundumaa danda'u isa fuudhee mootii isa iddoo gadaanaadhaa fuudhee iddoo isaaf hin malle isa isaaf kenne Waaqayyoon dhiise saba Israa'el irratti saba Waaqayyoo irratti isa isa moosise Waaqayyoon dhiise yaada mataa isaa duukaa yeroo inni buutti ka'e Waaqayyo mootummaa isaa harkaa fuudhee Daawitiif dabarsee kennuudhaaf yeroo inni murteessetti inni immoo Daawit immoo nan ajjeesa jedhee halkaniif guyyaa Daawitin ajjeesuudhaaf barbaada ture. Dubbiin Waaqayyoo isa kana nutti maasitti kutaa nama dubbisee isa duraa Saamu'eel boqonnaa 23 lakkoofsa 14 irratti Saa'ol guyyaa hundumaa Daawitin hin barbaada ture. Waaqayyo garuu dabarsee harka isaatti isa hin kennine jedha. Hallelujah. One of the main Saul administration daily agenda was to kill David as soon as possible. Haala danda'ameen Daawitin ajjeesuu ture daily ajandaan isaa.
kan inni yeroo hundumaa irratti hojjetu Saa'olin ajjeesu. Waaqayyo garuu guyyaa hundumaa Daawitin hin eega ture. Murtiin Saa'ol Daawitin dhabamsiisu, Daawitin ajjeesu ture. Murtiin Waaqayyo immoo Daawitin moosisu ture. Hallelujah. Waaqayyo Daawitin moosisuudhaaf murteesseera. Saa'ol isa ajjeesuudhaaf, isa balleessuudhaaf yeroo hundumaa haa barbaadu iyyuu malee Waaqayyo garuu isa moosisuudhaaf, Daawitin moosisuudhaaf murteesseera. Murtiin Saa'ol Daawitin dhabamsiisu ture yookiin immoo karaa dhabamsiisu ture yaada isaa hundumaa. Waaqayyo garuu yeroo hundumaa kan Waaqayyo waa'ee Daawit yaadu garuu mootummaa isaaf kennuudhaaf yeroo Saa'ol Daawitin ajjeesee biyyootti dabaluudhaaf yaadu Waaqayyo immoo isa moosisee hidda dhaloota Iyyesuusitti Daawitin dabaluu ture yaadi Waaqayyo. Hallelujaa. Yaadi Saa'ol karaa dhafe. Yaadi Waaqayyo garuu fiixaan bahe. Jireenya kee irratti yaadi Waaqayyo fiixaan baha. Hallelujaa. Yaadi diinaa, yaadi seexanaa, yaadi biyya lafaa karaa dhafe sibiraa. Yeroo garaa guutuu Waaqayyoon barbaadan, yeroo garaa guutuu Waaqayyoon duukaa bu'u. Yaadi Waaqayyo yeroo hundumaa lafa jirutti barbaadeen argata. Kanaaf yaadi Waaqayyo fiixaan bahe, yaadi Saa'ol garuu karaa dhafe. Sababiin isaa Waaqayyo bara baraan danda'a waan hundumaati waan ta'eef. Iyyoob boqonnaa 42 lakkoofsa 2 irratti dubbiin Waaqayyo akkas jedha. Iyyoob 42 ati waan hundumaa gochuu akka dandeessu nan beeka. Akeeka kees karaatti kan hambisu hin jiru jedha. Hallelujaa. Waan hundumaa gochuu dandeessu. Akeeka kee yaa Waaqayyo karaatti kan hambisu hin jiru. Yaada kee karaatti kan hambisu hin jiru. Hojii kee karaatti kan hambisu hin jiru. Haala hundumaa bira dabarsitee hojii kee hojjechuu dandeessa waan ta'eef yaa Waaqayyo yaadni kee karaatti hafuu hin danda'u jedha namni kun Iyyoob. Ati waan hundumaa gochuu akka dandeessu nan beeka. Akeeka kees karaatti kan hambisu hin jiru. Saa'ol garuu maaliif Daawitin ajjeesuu barbaade? Yaada tokko tokko isiniif qooduu barbaade. Inni jalqabaa hinaaffaa. Jealousy hinaaffaadhaaf Daawitin ajjeesuu barbaada yeroo hundumaa. Fakkeenyaaf Saamu'eel duraa boqonnaa 18, 19, 20 amma boqonnaa 21 yoo dubbisa seenaa baay'ee waa'ee Saa'oliif Daawit baay'ee isinitti hima macaafa qulqulluun. Waan ajaa'ibaa baay'ee isinitti hima. Saamu'eel duraa 18 jaama sagalee yeroo inni ilaalu Daawit Filisxeemota erga ajjeesee booddee namoonni gara manaatti deebi'aatu jiranii dubartoonni mandaraa Israa'el hundumaa keessaa dibbee fi kiraara fudhatanii gammachuudhaan weeddisaa sirbaa Saa'ol mootichi simachuudhaaf hin ba'an jedha dubbiin Waaqayyo. Lakkoofsa 7 akkas jedha. Dubartoonni sunis immoo Saa'ol 1000 ajjeefate Daawit garuu 1000 ajjeesee jedhanii wal harkaa fuudhanii weeddisu turan jedha. Dubbiin kun hamaa ta'ee Saa'olitti waan mul'atee fi baay'ee isa aarse. Anaaf 1000 duwwaa kennan Daawitiif garuu 1000 lakkaa'aniif mootummaa fudhachuu malee maaltu isaaf jedhe. Yeroo sanaa jalqabee Saa'ol ija hinaaffaatiin Daawitin hin ilaala ture. Waaqayyotu isa gargaaree isan yeroo inni Goliyaadin ajjeese jechuudha seenaan kun. Saa'ol Goliyaadin baqatee golatti galee ture. Waaqayyo garuu Daawitin golaa baasee fidee Goliyaadin akka hin ajjeesu godhe diina isaanii halkanii guyyaa isaan dursaa ture. Isa booddee dubartoonni maal godhan? Hojii Waaqayyoo dinqifachuu, hojii Waaqayyoo jajachuu malee maal godhan dubartoonni kun hojii gaarii hojjetan. Dibbee rukutatanii, kiraara rukutatanii, gitaara rukutatanii, kiiboordii fudhatanii ba'anii akka bara seenaa ta'e. Waaqayyoon galateeffatan jechuudha waa'ee nama kanaatiin. Saa'ol 1000 ajjeese. Daawit garuu 1000 ajjeese jedhan. 10,000 ol akka jechuuti 1000 jechuudha. Yeroo kana dhagayetti baay'ee hinaafe jechuudha. Hinaaffaadhaanitu Daawitin balleessuudhaaf ka'e namni kun. Inni lammaffaan immoo wanti inni Daawitin ajjeesuu barbaaduu fi sodaa qaba ture waa'ee Daawit. Baay'ee sodaa. Inni yeroo Saamu'eel dhaqee Daawitin dibe Waaqayyo Saa'olitti mul'isuu yoo baate iyyuu akka Daawit moo'u galeeraaf iddoo isaa mootummaa isaa akka inni fudhatu hubateera namni kun. Sababii kanaaf sodaa qaba. Baay'ee sodaata ture. Kunuma 8 kana lakkoofsa 12-15 gaafa dandeenye dubbisu immoo kan jedha Waaqayyo sababii Saa'ol irraa fagaatee Daawit wajjin jiraatuu fi Saa'ol isa sodaate jedha. Waaqayyo Daawit wajjin ture. Saa'ol wajjin garuu Waaqayyoon ture. Sababii inni Waaqayyoon hin barbaadu waan ta'eef. Waaqayyoof iddoo kennu waan ta'eef, iddoo olaanaa Waaqayyoof hin kennu Saa'ol waan ta'eef Daawitin wajjin Waaqayyo waan tureef isa sodaate. Lakkoofsa 15 immoo akka jedhu Saa'ol immoo wanti Daawit hojjetu wal isaaf qixxaachuu isaa yommuu argee isa sodaateedha.
waaqayyo hojii isaa wal qixxeessaaf ture Daawit isaa wajjin waan jiruuf hojii isaa wal qixxaataa jireenya isaa wal qixxaataa saksesii qaba jireenya isaa waaqayyo wajjin waan jiruuf mo'icha qaba kanaaf baay'ee sodaadha ture inni lammaffaan inni isaa ajjeesuu barbaaduuf inni sadaffaan immoo hafuura hamaa yookiin immoo hafuura jibbaatu isatti galee ture boqonnaa 16 fi 18 keessatti deemtanii dubbistanii fakkeenyaaf boqonnaa 16 lakkoofsa 14 maal jedha Saamu'eel isa duraarraan dubbisaa jira ammayyuu hafuurri waaqayyo Saa'ol irraa hin fagaate hafuurri hamaan waaqayyo itti erge immoo isa dhiphisee jedha hafuurri waaqayyo hafuurri qulqulluun Saa'ol irraa fagaate hafuurri hamaan immoo isa dhiphisa turedha keessumaayyuu seenaa sana yeroo itti dubbistanii Daawit dhufee akka inni kiraara rukutee fi akka inni isa tiriitmentii akka isaaf kennuuf akka inni seexanni sun sirraa fagaatu yeroo inni isa waamillee si'a lama eebootti darbatee ajjeesuudhaaf yeroo inni eebootti isatti darbatee isa ajjeesuudhaaf ture waaqayyo garuu isa gargaaree eeboo sana jalaa miliqee waaqayyo isaa wajjin waan jiruufi eeboo isaa walitti isa dabarsee isa hin kennine waan ta'eef akkuma dubbiin waaqayyo akka nutti himu as nutti himu waaqayyo garuu dabarsee harka isaa walitti isa hin kennine eeboo isaa walitti dabarsee isa hin kennine meeshaa waraanaa isaa walitti waaqayyo dabarsee isa hin kennine waan ta'eef isa jalaallee miliqa ture kanaaf namni kun hafuurri hamaan isa keessa waan guute seexanni waan itti galeef hafuura hamaa hafuura jibbaatu akka isa godhatu inni alfaffaan immoo diinummaa bakka diina godhate nama kana Saa'ol Daawitiin diina godhate mucaa isaa immoo itti heerumsiise nama Miilkooliin kan inni itti heerumsiise iyyuu kiyyoo naaf ataatu jedhee nama sammuu isaa hojjetu akka inni ta'a yaadni isaa qulqulluu akka hin taane kan isin beektanii kiyyoo taate akka isa ajjeessuu jedhe ishee garuu isa jaallatte nama ajaa'iba hojii waaqayyo kanaaf diinummaa qabatu diinummaa isa wajjin qabatu lakkoofsi 29 immoo akkas jedha Saa'olittuma caalchisee Daawitiin hin sodaate bara jireenya isaattis immoo akka diina isaa ta'etti hafee jedhama Saa'ol Daawitiin akka diina isaa ta'etti hafee Daawit garuu nama jaallatamaa ture jalqabarratti waaqayyo isa jaallata haleluuyaa waaqayyo isa jaallata ture jaalalli waaqayyo adda waaqayyo nu jaallata galanni isaa bata waaqayyo isa jaallata ture waaqayyo biratti nama jaallatamaa ture hojii ergamootaa boqonnaa 13 lakkoofsa 22 waa'ee Daawitiin yeroo nutti himu Saa'oliin mootummaa irraa buusee immoo waaqayyo Daawitiin isaaniif moosise saba Israa'eliif jechuudha. Waa'ee isaatiif immoo ani Daawitiin ilma Isseey nama akka garaa koo argadheera inni jaalala koo hundumaa irra raawwataa jedhee dhugaa ba'eefi jedha. Waaqayyo yeroo waa'ee isaa dubbatu nama akka garaa koo nama yaada koo naa raawwatu nama hojii koo naa hojjetu jedhee waa'ee Daawit namanni dhugaa ba'uuf ture kanaaf jaalala waaqayyo qaba ture jaalala waaqayyo qaba Daawit haleluuyaa. Jaalala namootaas immoo qaba ture. Miilkool isa jaallatte mucaan mootichaa moota Saa'ol. Isa duwwaa miti Yoonaataan ilmi Saa'ol soddaan Daawit baay'ee isa jaallatu ture. Macaafa qulqulluun yeroo waa'ee isaanii dubbatu waa'ee jaalala nama dinqutu waliif qabu turan booraan kun lama. Wal jaallatu jaalala dhugaa wal jaallatu jaalala obbolummaa wal jaallatu. Abbaan isaa jibbuyyuu malee Yoonaataan immoo baay'ee akka lubbuu isaatiitti Daawitiin mararsiifata ture. Kanaaf jaalala namoota isa duwwaa yoo miti macaafa qulqulluun maal nutti hima Yihuudaanii fi Israa'el hundumtu Daawitiin hin jaallatu turan jedha haleluuyaa jaalala waaqayyo qaba jaalala namootaa qaba namni kun Saa'ol isaa jibbuyyuu malee nama jaallatamaa karaa ittiin egaan waaqayyo nama jaallatamaa kana nama isa jaallatu kana jaalala waaqayyo isa qabu kana isa moosisuudhaaf isaaf kakate kana karaan ittiin waaqayyo harka Saa'ol keessaa isa oolche yeroo ilaalu baay'ee na dinqa waaqayyo akka inni itti harka Saa'ol keessaa Saa'ol mootii ture humna waraanaa qaba jeneraalota qaba meeshaa waraanaa qaba waan baay'eedhaan nama qixaa'eera ture isa balleessuu danda'a Amaaleqota iyyuu dhaqee baay'ee isaanii ajjeesee dhufeera kanaaf isa ajjeesuu danda'a ture waaqayyo garuu karaan ittiin Daawitin oolchu ture baay'ee nama dinqa inni jalqabaa ijoollee isaatti fayyadamee waaqayyo Daawitin du'a jalaa hojjetu yeroo jalqabaa yeroo isa ajjeesuudhaaf murteessee jeneraalota waraanaatti ergee ture haati manaa isaa Miilkool akka inni hin duunee fi karaa maskootiidhaa baaftee du'a jalaa akka isheen seentisa geggeessitu arginu yeroo isa ajjeesuudhaaf jarri yeroo dhufan Daawit mana jiru sababiin isaa isheen dursitee dhageesseetti waan ta'eef akka inni isa ajjeesuudhaaf waraanatti ergaa jiru beektu waan ta'eef akka inni hin duuneef akka inni baqatee lubbuu isaa oolfatuuf baastee mana baay'ee isa jaallatti turte kanaaf Miilkoolitti fayyadamee waaqayyo Daawitin oolchatu Yoonaataanis immoo yeroo baay'ee abbaan isaa ajjeesuudhaaf yeroo inni barbaadu haala ittiin miliqu iddoon dhaqee dhokatu mala himaa fi ture gargaaraa ture jechuudha
Abbaan gosa ajjeesuu barbaada. Ati garuu of oolchi jedhee ergaaf ture. Abbaasaa basaasaaf ture dha. Nama beeku. Mootummaa boorsilaa kan dhaalu ana jedhee abbaasaatiif amanamuu caalaa nama Waaqayyo kanaaf amaname abbaasaayyu mooticha basaasee Daawititti himee akka inni of oolchuu godha ture. Kanaaf Waaqayyo Yoonaataanitti fayyadamee akka Saa'ol akka Daawit hin duune akka Saa'ol Daawit hin ajjeesne godha. Ijoollee isaatti fayyadamu ture. Kan biraa kan baay'ee dinqu tokko immoo hafuura raajummaatti fayyadamee akka inni sana ajjeesne godha. Hafuura raajummaa. Hafuura raajummaa macaafa qulqulluu keessaa dhaqee dubbisaa Saamu'eel isa duraa boqonnaa 19 Sadarkaa Saamu'eel 19 20-24tti yommus Daawitin qabanii gara isaa akka fidanii fi Saa'ol namoota hin erge. Warri ergamanis raajonni wal ga'anii Saamu'eelis utuu isaaniin geggeessu yommuu arganii hafuurri Waaqayyoo isaaniif dhufee isaan immoo raajii dubbatan. Haalleluuyaa. Jarri maaliif deemanii turani? Daawitin qabuuf deeman. Waaqayyoo maal isaan godhe? Hafuura raajummaatiin mataa isaanii qabate. Raajii dubbachuu qabuudha kan. Haalleluuyaa. Hafuura raajummaatti fayyadamte. Dubbiin kun Saa'olitti yeroo himametti namoota kan biraa immoo hin erge. Warrattii sun gantuu taateetti jedhee immoo kan biraa immoo ergamu. Isaanis raajii dubbatan jedha macaafa qulqulluu. Haalleluuyaa. Isaanis immoo raajii dubbatan. Namoota kan biraa yeroo ergu immoo isaanis raajii dubbatan. Si'a sadaffaa namoota hin erge. Isaanis immoo raajii dubbatan. Haalleluuyaa. Hundumaa booddee immoo ofii isaatii gara biyya Raamaa bishaan boollaa guddicha Seekuu keessa jiru bira dhufee Saamu'eeliif Daawit eessa jiru jedhee gaafate. Namni tokko deebisee fi kunoo isaan Raamaa keessa Naayotiin jiru jedheen. Saa'ol yommus Raamaa keessaa gara Naayot hin dhaqe. Garuu isumaaf iyyuu hafuurri Waaqayyoo dhufnaan Raamaa keessaa Naayot hamma ga'utti Raamaa keessaa Naayotiin hamma ga'utti raajii dubbachaa deebi'e. Lakkoofsi 24 waan nama ajaa'ibu dubbate. Uffata isaa ofirraa baasee qullaa isaa Saamu'eel duratti guyyaa sana halkan sana guutuu akka nama maraateetti raajii dubbate. Kana irratti namoonni Saa'olis immoo raajota keessaa tokko jedhan hafuura konfiyuuzhinii itti dhaqe. Daawitin ajjeesuu dhaqe, Saamu'eelin ajjeesuu dhaqe. Nama raajii dubbatu fakkaata garuu Waaqayyotu nama raajii isa godhe. Nama raajii jechuun nama raajii dubbatu ta'e nama namni maal kun nagaa miti maraatuudhaa jedhee waa'ee isaa dubbatu. Ta'e hafuura raajummaatti fayyadamee Waaqayyo Saa'olin wajjin akka Waaqayyo nama hin takka takka nuun hafuurri qulqulluun yeroo gara keenya dhufu fayyina duwwaadhaaf nutti fakkaata. Garuu edaa hojii akkasiis qaba hafuurri qulqulluun. Hafuurri Waaqayyo akka itti Waaqayyo hojjetu namaaf hin galu. Waaqayyo karaa barbaadu hojjeta. Kanaaf hafuura raajummaatti fayyadamee akka inni Daawitin hin ajjeesne godhe. Kan biraa immoo diinotatti fayyadame Waaqayyo. Diinotatti immoo fayyadame. Warra Filisxeemitti fayyadame Waaqayyo. Filisxeemonni diina saba Israa'el turan yeroo dheeraadhaaf isaan loluu isaanii wajjin waliin galan rakkina baay'eetu isaanii ture. Yeroo ammoo Saa'ol Daawitin ajjeesuudhaaf yeroo inni bahetti immoo dhaqee isa marsee waraana isa hundumaa fudhatee dhaqee iddoo tokkotti isa marsee ture isa ajjeesuudhaaf. Baay'ee itti dhiyaatee ture amma tuun isa ajjeesin har'a nan ajjeesa jedhee yeroo inni kun guyyaa dhumaati jedhee deemeeti yeroo inni isa bira ga'ee waanuma akka giddaa kanaa gidduu isaanii waan hafe jechuudha. Yeroo dubbatu macaafa qulqulluun dhagaan tokko isaan gidduu jira dhagaa sana garasiin immoo Daawittu jira san bira darbeennaan isa ajjeesuu danda'a. Yeroo inni dhaqee baay'ee close baay'ee itti dhiyaatee jiru namni tokko dhufee Filisxeemonni dhufanii magaalaa weeraraniiru. Sitii kee weeraraniiru jedhee isa booddee gaafa kana dhaga'u Daawitin ajjeesuun isii Filisxeemota loluudhaaf deeme. Waaqayyo diinota mootii kaaseetu immoo diinota Filisxeemotatti immoo fayyadamee Daawitin oolcha ture. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Lakkoofsa boqonnaa 23 lakkoofsa 28 isa kana nutti himu. Yommus Saa'ol Daawitin hordofuu dhiisee Filisxeemota rukutuudhaaf hin deebi'ee jedha. Sababiin isaa Filisxeemonni dhufanii magaalaa isaa qabatan yeroo inni Daawitin ajjeesuudhaaf very close destination baay'ee itti dhiyaatee close proximity yeroo inni dhiyaatee isa ajjeesu ture. Achumaanii yaada keessa Daawitin gara kootti deebisaa ifamu. Yommus Saa'ol Daawitin hordofuu dhiisee Filisxeemota rukutuudhaaf hin deebi'e. Kanaaf iddoon kuni dhagaa ittiin gargar deebi'an jedhamee moggaafame. Dhagaa isa ittiin miliqan jedhamee moggaafame. Yemaammeecaa alet. The rock of escape.
Iddoon suni dhagaattiin miliqan waaqayyo dhagaan ittiin miliqu ta'eef jechuudha. Yeroo iddoo kanatti isa ajjeesuudhaaf yeroo dhufetti yeroo inni isa ajjeesuudhaaf dhufetti waaqayyo immoo dhagaa isattiin miliqan karaa isattiin miliqan ta'eefi Daawitiin harka Saa'ol keessaa utuu inni miliqsu miliqeetu nafu argina. Daawitiin baay'ee sodaata ture Saa'oliin na ajjeesa jedhee sodaata ture. Akka Daawit dubbatutti guyyaan isa ajjeesutu hin beekamu malee Saa'ol akka isa ajjeesu waan tureef yoom akka inni na ajjeesu hin beekamu garuu na ajjeesa jedhee baay'ee sodaata. Yoonaataanitti iyyuu nima ture mucaa Saa'olitti abbaan kee na ajjeesa akka inni ajjeesu ani beekaa jedhee yeroo itti Yoonaataan immoo humna sodaatin abbaan koo sin ajjeesu jedhee yeroo jajjabeessuu barbaadu kutaa kanarratti Saamu'eel isa duraa uummanni dabala kubsanii jedhanii yoo dubbisan maal jedhaani no abbaan kee hin kakate maqaa waaqayyootiinis kakate Yoonaataanin iyyuu waamee kakatee maal jedheeni anaaf du'a gidduutti tarkaanfii tokko duwwaatu hafe jedhaan Daawit. Anaaf du'a gidduutti tarkaanfii tokko duwwaatu hafe kanaaf na ajjeesuuf abbaan kee murteesseera jedha. Yeroo Daawiti anaaf du'a gidduutti tarkaanfii tokkotu hafe jedhu Waaqayyo garuu Daawitiif du'a gidduu ba'a biiftuu hamma lixa fi biiftuu irraa fagaatu irraa fageesseera. Haalleluuyaa. Ba'a biiftuu hamma lixa biiftuu irraa fagaatu Waaqayyo du'a yookiin immoo haala yookiin immoo jibba Saa'ol, lola Saa'ol, waraana Saa'ol Waaqayyo Daawit irraa fageesseera. Inni maal jedha? Anaaf du'a gidduutti tarkaanfii tokko hafe. Aniif du'i wal bira keenya irratti sana. Tarkaanfii tokko hafe. Waaqayyo garuu ba'a biiftuu hamma lixa biiftuu irraa fagaatu. Irraa fageesse. Maaliif waa'ee ba'a biiftuu fi lixa biiftuu kaasee yaada keessan naa wajjin fida. Gara dhumaatti fidaan jira. Faarsaa Daawit dhibbaaf sadii lakkoofsuudha lama akkas jedha. Macaafa faarfannaa Daawit dhibbaaf sadii lakkoofsuudha lama. Ba'i biiftuu lixa biiftuu irraa akka fagaatu innis immoo irra daddarbaa keenya nurraa fageessee qaba jaallatu. Dubbii waaqayyoo yeroo dubbatu ba'a biiftuu lixa biiftuu irraa akka fagaatu east from the west akka fagaatu waaqayyo cubbuu keenya yakka keenya nurraa fageessee jedha. Haalleluuyaa. Maaliifitu kaabaaf kibban jenne? Maaliifitu north and south jenne? Dubbiin waaqayyo dhugaa irratti hundaa'ee barreeffama. Dhugaadhas dubbii waaqayyo. Gaaffii kana gaafatanii jechuudha. Maaliif kaabaaf kibba yookiin north and south jenne? Maaliif east and west jedhe dubbiin waaqayyo? Waan isin ajaa'ibu isinitti hima. Yaada keessanas gara kootti deebisaa. Dhugaa irratti barreeffame hundaa'ee barreeffame dubbiin waaqayyo dhugaadhas. Geostudies, geographical studies indicate that the North Pole and the South Pole meet at the point where the imaginary lines of longitude converge, which is at Earth's axis of rotation, forming the geographic poles. Akka jechuun maal jechuudha? North Pole fi South Pole lafa action of rotation lafa irratti converge godhanii wal bira ga'u. North and South geographic current wal bira ga'u. North and the South Pole they meet. East and the West never meet. East and West ba'a biiftuu fi lixa biiftuu garuu bara baraan wal bira ga'uu hin danda'an. Kanaaf macaafa qulqulluun kaabaaf kibban jedhu waa'ee cubbuun keenya nurraa fagaachuu nutti himu. Ba'aaf dhiyaa akka walirraa fagaatan warra wal bira ga'uu hin dandeenye. Yeroo dhiifama arganne, yeroo araara arganne waaqayyoon biraa yakka keenya irra daddarbaa keenya waaqayyo ba'a biiftuu akka lixa biiftuu irraa amma fagaatu nurraa fageessa. Akkas jechuun wal bira ga'uu kan hin dandeenye godhe jechuudha. Haalleluuyaa. Galanni ulfinni waaqayyoo haa ta'u. North and South converge godhanii the imaginary lines of longitude they meet somewhere. North Pole, South Pole, wal bira ga'u geography walaataan kana turte. Clearly, East and West garuu tasumayyuu wal bira ga'uu hin danda'amu. Haalleluuyaa. Eegumsi waaqayyoo akkas isa si sodaachise, isa si yaaddesse, isa ati maaliin ta'a jettee waa isaa yaaddoftu ba'a biiftuu lixa biiftuu irraa hamma fagaatu sirraa fageesseera waaqayyo. Haalleluuyaa. Eegumsi waaqayyoo amansiisaa. Kanaaf waaqayyo dabarsee nu kennu. Isa nu sodaannetti dabarsee nu kennu. Isa nu yaaddoonnetti dabarsee nu kennu. Eegumsi isaa bara baraan yeroo hundumaa nurratti jabaatee jiraata. Maqaan waaqayyo kan eebbifame ta'u. Haalleluuyaa. Kanaaf araara waaqayyo keessa, eegumsa waaqayyo keessa. Waaqayyo yeroo hundumaa san eegu. Isa dabarsee nu kennine. Yaada diinaatti dabarsee san nu kennine. Isa nu sodaannetti dabarsee san nu kennine.
Hallelujah. Yeroo hundumaa halkanii guyyaa san eegu. Inni immoo irra fi bara dubbii waaqayyoo irratti waa'ee waaqayyoo. Yeroo ati raftu waaqayyoon rafu. Yeroo ati dadhabdu waaqayyoon dadhabu. Yeroo ati sodaattu waaqayyoon sodaatu. Kanaaf yeroo hundumaa eegumsi waaqayyoo amansiisaadha. Dabarsiis nu kennu galateeffannaa waaqayyoon. Hallelujah. Daawitiin akka oolchite akka Saa'ol keessa akka sabaaf kenne mootummaa isaaf qopheessite immoo isaaf kennite waaqayyo haqas waan nu wajjin jirtuuf waan nu gargaartuuf ayyaana kee waan nu baay'isuuf eegumsi kee waan nu wajjin jiruuf abbummaan kee waan nu wajjin jiruuf fayyisuu kee waan nu wajjin jiruuf maqaa gooftaa Yesuusiin galanni si fudhate sodaa keenya hundumaa nurraa fageessite ofii keetii garuu nutti dhiyaattee yeroo hundumaa waan jiraatuuf si galateeffadha ulfaa maqaa gooftaa keenya Yesuusiin.